Hagayya 12 bara 2015 imaltoonni 7 fi konkolaachisaan konkolaataa tokko konkolaataa geejjiba uummataa salphaa aanaa abbichuuf nya'a bakka gabaa jimaataa jedhamurraa gara magaalaa Mandiidaatti osoo deebi'aa jiranii magaalaa Mandiidaarraa fageenya kiiloomeetira 4 irratti hidhattoota faannootiin butamanii turan. Jiraattonni magaalaa Mandiidaa kanneen ogguramanii turan guyyoota 20 booda gallakkifaman kunneen ammas waa'een imaltoota bakkeewwan walitti bu'iinsa jiru keessa imalanii yaaddoo akka ta'e ibsaniiru. Namoota ogguramanii turan keessaa tokko obbo Buzunaa jedhamu jiraataa magaalaa Mandiidaati. Yeroo hunda nageenya kan caalomtu jiru waan ta'eef osoo nageenya dhaabbate yeroo hunda misoomnis wanti hundi kan jiru nageenya jiraate kana hundi nageenya irratti hojjechuu qaban jira. Hawaasa kanarratti mootummaan yaa'u gurmaa'insa gadi deebisee wanta hundi hawaasni nageenya akka dhaabbatu yoo taasise malee yeroo adda addaa fudhatee akkasitti eega malee namoota qulqulluurra wanti ga'u kun ulfaataa deema jechuudha haala kana. Obbo Taamiruun namoota hojii daldalaa hojjechaa jiranii fi guyyaa sana hidhattoota faannoon kanneen ugguraman keessaati. Daldalaan tureeyyuu kana qarshii wayii galfachuu mandiyya bineellee baruma shara kanaan jecha yaanis karaa qarshii baay'ee irraa fi waraqatoota jiran hunda yaa balaasanii dhaabee kaa'ee danda'e. 335 isa gazzaba xeree kenne mootummaan naannoo Oromiyaa uummata isaatii fi daangaa ofii kabachiifachuun kan irra jiru. Eegumsi jiru haala gaariidhaan ta'e garuu daangallee bootaatti uummata ofii eeguu fi daangaa bootaa eegullee beekachuu qabu. Waan taasisaa waan sibiillee mudatan fakkaatu kana maqaan kun si beeku. Turtii bultii 20 keessatti bakka adda addaatti geeffamuu isaanii kan ibsan obbo Buzunaan amma nagaadhaan maatii isaanitti makamuu ibsanii jiru. Karaa aanaa Tufaa irraa akkana achirraa daandiratti nu eeganii isa booda gajjalloo jedhanii achi waan nu fudhatanii deemanii mana hidhaa nu galchanii yeroo muraasa achi nu tursiisanii bakka iddoo garaagaraa nu tursiisaniiran. Homtuun jiru jechuun daanduma irratti makiinaan gara aanaa deema waan ta'eef gara asumarraa azuur jedhanii malee mana hidhaa Jinnaarii jedhamu hin jira achitti isa keessa nu galchanii tikudhammoo kutu tokko achi nu tursiisan. Iddoo baay'ee nu tursiisaniiran nu jijjiirru jechuudha. Raayyaan seenanii turan addusanii mana nama wayiitti nu galchanii isa booda lama ta'anii sadi ta'anii akkasitti ba'an. Ji'a hagayyaa keessa yeroo namoonni kunneen danqaman kan sagalee Ameerikaatiif yaada kennan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa kan Shawaa Kaabaa keessa socho'an keessaa tokko ta'uu himanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoota 8 ugguruu isaanii himanii yeroo daandiin dannabaadhaa gara Mandiidaa geessu kan mootummaadhaan cufamee jiru gallakkifamu akka namoota kana gallakkisan ibsanii turan. Obbo Abdataa Haayiliyyee itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa abbichuuf nya'a akkaataa namoonni kunneen itti lakkifamanii fi haala amma jiru innaa ibsan. Samoonuma raayyaan ittisaa biyyaa achi galee achitti tarkaanfii tokko fudhatu magaalaa Nawaarii keessatti turanii achi baadiyyaatti gammoojjitti gadi nu buusan kan jedhu gaafa waraanni itti cimu milishoonni isaan itti kennanii biraa sochaasuun hin gallachiisanii lukaan kan galanii haara sanaan harkaa ba'anii daandiin kan saaqame kan fe'iisaa saaqameera meeshaa akka uummanni rakkalleef kan fe'iisaa meeshaa kan fe'u konkolaataan hunduu saaqamee jira kan uummataa garuu bakkoon addaa hoo jiraate achi barreessifatanii magaalaa sanarraa komandi boostiin barreessee fi nuti sin dabarsinaa sanaan alatti kan geejjibaatiin caljareetuma konkolaataa deemu hin dabarsinu maaliif haalli daangaa isaanii keessa jiru ammallee wanni tasgabbaa'ee hin jiru waan ta'eef sanarraa kan ka'e kan uummata guutumaan guututti hin eeyyamu. Namoonni hidhattoota faannoon ugguraman amma gallakkifaman kunneen qaamoleen hidhattootaa uummata nagaarratti xiyyeeffachuu akka dhiisan gaafatanii mootummaan ammoo daandii namoonni irra imalan kan bakkeewwan walitti bu'iinsi jiruuf eegumsa gahaa gochuu qabaa jechuun dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.